Tole, karaa addaan qorannaa keenya kan guyyaa har'aatti seenneetiin jennaa kadhata nu godhameef Waaqayyo karaa addaa isin eebbisu jennaan wangalaa'in. Ammallee hafuura kadhataa isiniif haa dabalu. Qorannaa guyyoota 2-3 darban keessatti waa'ee waaqummaa macaafa qulqulluu keessatti akkamiin ibsameera ka jedhu ilaalaa turre. Hadhallee itti deebinee gara gaafiitti seennee jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irra jiru jechuudha. Qorannaa kana keessatti nu macaafni qulqulluu dubbifnaa. Macaafni qulqulluun maal jedha waan jedhu wajjin qoranna. Wajjinumaan kadhataa waliin dubbisaa waan macaafni qulqulluun jedhu wajjin mari'anna jechuudha. Kanaaf walii kadhataa naafis walii kennaafis kadhataa dogongora akka nu banne Waaqayyo akka nu eeguuf kadhataa gara qorannaa keenyatti seenna. Kallattiidhaan Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 dubbisee ka'eeni itti deemna jechuudha. 18 amma 20 dubbifnaayyuu. Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 amma 20. 18 irraa Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irratti anaaf kennameera jedha. Gooftaa jechuun maal jechuudha? Lord. Isa oli hundaa'ee wal ta'e yookaan ammoo kan bitu jechuudha miti. Lord inni isa mee hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 ni dubbifnee itti deebina. 2:36. Egaa Waaqayyo Yesuus isa isin muka irratti fanniftan kana gooftaadhaa fi masii akka godhe Israa'eloonni hundinuu utuu hin amanin otoo hin mamin haa beekanii jedhe. Eenyuun godhe jedhe? Gooftaadhaa fi masii. Masii jechuun maal jechuudha? Kan dibame jechuudha. Kan dibame jechuudha. Gooftaa jechuun immootu the Lord isa bitu olaantummaa ka qabu jechuudha. Olaantummaa ka qabu jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedhaa? Waaqayyo gooftaadhaa fi masii isa godhee jedha Kiristoosiin. Kan hundumaa samii irrattis lafa irrattis kan hundumaa ol ta'e kan bitu akkasumas immootu lafa irratti fayyisaa masii isa dibame jechuudha. Kanaaf aangoon lafa irrattis waaqa irrattis eenyuuf kennameera jedha 18 irratti 28 irratti. Yesuus gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irratti anaaf maal ta'eera jedheen kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaa fi ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedha. Wannan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo an amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjiniin ta'a jedha. Aangoon naaf kennameera hamma dhuma biyya lafaatti ani isin wajjiniin ta'a. Dhaqaatii bartoota ergaan guddaan nuuf kenname baay'ee asirra jira jechuudha. Great Commission ka jedhamu. Ergamni guddaan nutti kennameetiin jedhe isa kanaadha jechuudha. Namoota barsiisaa bartuu koo taasisaa. Maqaa abbaa kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuuphaa. Okay. Amma macaafni qulqulluun akkas jedhaayyuu. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 19 irraa. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 19 irraa. Namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame irraa yoo waa hir'ise immoo Waaqayyo muka jireenya kennuu fi mandaratti qulqulluu waa'een isaanii macaafa keessatti caafame keessa qooda isaa maal gochuuf jira jedha. Hir'isuuf jira jedha. Duuka buutonni miila Kiristoos jala taa'anii baratan. Kiristoos isaan barsiise. Ergaan kallattiidhaan isaanitti kenname miti. Kallattiidhaan isaanitti kenname. Kanaaf macaafni qulqulluun as keessaa kan hir'ise yookaan kan itti dabale jedha 20 irraallee dubbisuu dandeenya. Keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraallee akkas jedha. Keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraa. Abboomota Waaqayyo gooftaa keessanii eegaa malee dubbii isin abboometti waan tokko hin dabalinaa. Waan tokko sirraa maal hin godhinaa jedha. Hin hir'isinaa. Waan tokko sitti hin dabalinaa. Waan tokko sirraa hin hir'isinaa.
Kanaaf erga dubbiin dhugaa macaafa qulqulluu keessatti barraa'e akkana ta'ee waa irraa hir'isuun waa itti dabaluun abaarsa erga qabu ta'eeti duuka buutonni yeroo cuuphaa isaanii keessatti maaliidhaaf maqaa fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 28 dubbifnee waan kanniin lama wal bira qabna jechuudha. 2:38 irraa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 irraa Phexros immoo yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Cubbuun keessan akka sana dhiifamuuf tokkoon keessan maqaa Yesuus Kiristoositti maal ta'a? Cuuphamaa. Kennaa hafuura qulqulluu maal gootu jedha? Fudhattu jedha. Kana booda bal'inaa itti deebina. Asin duuka buutonni macaafa hojii ergamootaa keessa iddoo hundumaa naannooftanii argitanii maqaa gooftaa Kiristoos qofaan kan isaan cuuphan. Maaliidhaaf kan Kiristoos jedheen cuuphuu didan garaagarummaan cuuphaa duuka buutotaaf cuuphaa Kiristoos ajaja Kiristoos kenne jidduu maaltu jira? Adda baafnee kana dura qorataa turreerra. Akkamitti akka abbaan eenyu akka ta'e Kiristoos eenyu akka ta'e hafuura qulqulluu jechuudha. Amma cuuphaan Kiristoosiitiif cuuphaa duuka buutotaa jidduu garaagarummaa maaltu jira? Akkamitti cuuphuu qabna? Macaafni qulqulluun maal jedha? Waan kana akka laallu barbaade. Yoo jecha Kiristoos keessaa waa hir'isanii jiraatan duuka buutonni eebbi akka isaan jira hir'atu. Yoo itti dabalanii jiraatan abaarsi akka isaanitti dabalamu ilaalleera. Garuu duuka buutonni tole sagalee nama sagaleen koo dhagamaa miti? Tole duuka buutota jalaa garuu wanti tokko akka hin irranne beekna. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 12 irratti mandara Yerusaalem keessatti masaraa guddaa dheeraa qabdi turte. Masaricha karra 12 qaba. Karra sana irra ergamoota 12tu ture. Mataa karra sanaa irra maqaan gosa ijoollee Israa'el 12 caafamee ture jedha. Israa'el duuka buutonni 12 garuu maqaan isaanii mandara Yerusaalem keessa akka jiru. Eebba isaanii keessaa wanti tokko illee akka hin irranne lafa ka'a. Tole maqaa waan Kiristoos jedhe keessaa Kiristoos cuuphaa isa jedhe keessaa waa hir'isaniiru yoo ta'e eebbi isaan jalaa hir'ata. Waa itti dabalanii yoo ta'e abaarsi isaanii dabalama. Kanaaf mee macaafni qulqulluun waa'ee kanaa maal jedha? Phexros akkuma sila jenne maqaa gooftaa Kiristoosiin cuuphama kennaa maalii fudhattu jedhe? Tokkoon isaanii keessan maqaa Kiristoositti maal ta'a? Cuuphama. Kennaa hafuura qulqulluu fudhattu jedheen. Hin cuuphamtanii erga cuuphamtanii kaasaniin booda kennaan isinii kennamu kennaa maaliiti jedheen? Kennaa hafuura qulqulluuti jedheen. Eeshi Phaawulos hoo akkamitti cuuphe ka jedhuuf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 12 amma 13 yaada jiru wajjin waan dhadhee dubbifname. Tokkoffaa Qorontos 1:12-13. Qoccolloon an jedhus isa isin keessaa kaan an kan Phaawulos, kaan an kan Apholos, kaan an kan Keefaati, kaan immoo an kan Kiristoos jedhan jechuu kooti jedha. An kan ebaluuti angaree kana jedhaa isa namoonni qoodan jechuudha. An kan Kiristoos akkana jedha achi gasii 13 irratti. Kiristoostu gargar hirame muree jedhaan. Kiristoos gargar hirame muree. Phaawulos isiniif jedhee fannifame muree jedha. Eenyutu isaaniif jedhee fannifame? Kiristoos. Kiristoos gargar hin hamne. Yookiis maqaa Phaawulositti cuuphamtan muree. Maqaa eenyutti cuuphamtan jechuu barbaadeeti? Maqaa Kiristoositti cuuphamtan. Isatu isiniif fannifame. Inni gargar hin hiramne. Kana kan jechuu barbaade. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti kaleessas har'as bara baraan inni isumaa jedha. Tole yoo akkas ta'e mee garaagarummaan cuuphaa kan Kiristoosiitiif kan duuka buutotaa jidduu jiru maal inni? Namoonni hadha waldaan garaagaraa tokko akka Kiristoos jedhetti cuuphna jedha. Tokko akka duuka buutonni jedhan cuuphna jedha. Cuuphaa kanarra garaagarummaatu jira. Mee macaafni qulqulluun waan kana maal jedha? Tokkoffaa Kiristoos yeroo cuuphamu akkamitti cuuphame? Yookaan ammoo jecha Kiristoos jedhe tokko laallamee. Jecha Kiristoos jedhe laalla. Cuuphaa Kiristoosis deebinee ilaaluun keenya dirqama. Maaliif? Isatu fakkeenya hundumaa ta'a waan ta'eef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti karichi dhugaan jireenyi anaa
anaan yoo ta'e malee eenyullee gara eenyu dhaquu hin danda'u jedha. Gara abbaa. Karaan ana jedha mitiire. Ibroota boqonnaa 10:20 irratti Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irratti karaa addaatiin akkana jedha. Inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu gulgaa sana keessa nuuf baase jedha. Maal isaatiin jedha? Foon isaatiin karaa haaraa nuuf baase. Jalqaba namni nama akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti taa'umnu jedhee bifti sun namarraa bade akkitti deebinee waaqa wajjin araaramnu maal ta'e rakkina godhate. Amma karaan haaraa karaa eenyu ba'e? Karaa gooftaa Kiristoos. Maal isaatiin? Foon isaatiin. Foon jechiisa sun dubbi baay'ee murteessaa jechuudha. Maaliif? Namummaa keenyaan jechuudha. Namummaa foon uffatee gatii cubbuu maal godhe? Deebise. Foon isaatiin namummaan keenya waaqa wajjin walitti dhufeenya argate jechuudha. Karaa haaraa nuuf baasee jedha. Kanaaf tokkoffaa Xiimotewos 2:5 irratti illee jechuun wal fakkaatu yeroo kaa'u Waaqayyo tokkochaa inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama walitti fidu immoo tokkochaa. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha jedha. Kanaaf jechi nama jettu tun akkuma waaqummaan Kiristoos baay'ee murteessaa ta'e namummaan isaas nuuf baay'ee murteessaadha jechuudha. Sababni isaa namummaaniif waaqummaan eenyu keessa wal qunname? Kiristoos keessatti jechuudha. Okay. Amma karaan dhugaan jireenyi ana erga jedhee ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti namni ilma Waaqayyoo qabu jireenya qaba jedha. Namni ilma Waaqayyoo yoo hin qabaanne garuu maal hin qabu jedha? Jireenya hin qabu jedha. Namni ilma Waaqayyoo qabu maal qaba? Jireenya qaba. Namni ilma Waaqayyoo hin qabne jireenya hin qabu. Cuuphamuun keenya duunee jireenya haarawaa namummaa haarawaan du'aa ka'uu keenya mul'isuuf mire. Isa kana yaadatti qabannee ergaa Yohaannis 1 2:23 irraa ergaa Yohaannis 1 2:23 irraa namni ilmicha ganu abbicha wajjin firooma hin qabu jedha. Namni ilmicha ganu abbicha wajjin firooma hin qabu. Ilmicha amanachuu isaa kan beeksisu immoo abbicha wajjin maal qaba jedha? Firooma qaba jedha. Ilmicha amanachuu isaa kan beeksisu abbicha wajjin maal qaba? Firooma qaba. Sababni isaa abbaa Kiristoosiin keessatti eenyu wajjin wal geena jechuudha. Abbaa wajjin wal geena. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti qorataa turre nuyi cuuphamuudhaan du'a isaatti itti dabalamee du'a isaatti isatti dabalamnee isa wajjin awwaalamneerra. Eenyutti dabalamnee? Kiristoositti dabalamnee. Cuuphamuun keenya eenyutti dabalamuudhaaf cuuphamaarra jechuudha. Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamaarra jechuudha. Okay, Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame nuyis immoo jireenya haaraatti maal taana jedha? In jiraanna jedha. Kiristoos humna eenyuutiin du'a keessaa kaafame? Humna Waaqayyo Abbaa. Humna Waaqayyo Abbaatiin akkuma du'a keessaa kaafame nus maal taana jedha Macaafni Qulqulluun? Isa wajjin Kiristoos humna abbaa isaa isa ulfina qabeessaa warra du'aa keessaa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraatti maal taana jedha? In jiraanna jedha. In jiraanna jedha. Kanaaf cuuphamuun keenya eenyutti dabalamuudhaaf? Kiristoositti. Namni ilmicha qabu jireenya qaba. Namni ilmicha qabu abbaas qaba. Kanaaf Macaafa Qulqulluu keessatti Kiristoosiin qabaachuun jireenya bara baraa qabaachuudha. Kiristoosiin qabaachuun abbaa qabaachuudha. Kiristoositti cuuphamuun eenyutti cuuphamu jechuudha? Abbaattis cuuphamu. Isatti makamuun keenya akkuma Kiristoos humna Waaqayyo Abbaatiin du'a keessaa kaafame nus isa wajjin cuuphamne isa wajjin humna abbaatiin maal taaneerra jechuudha? Kaafamneerra. Roomeen 6:4 kana nuu kaa'a jechuudha. Sababni kallattiidhaan fakkeenya qajeelaa kan ta'u cuuphaa Kiristoosii waan ta'eef cuuphaa Kiristoos dhaqnee ilaalame. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa dhaqnee dubbifne. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Ingiliffaanis hin dubbifna, Oromooffaanis hin dubbifna. Yesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'ee kunoo bantiiwwan Waaqaa hundinuu isaaf maal ta'an jedha? Banamanii jedha.
Erga cuubamee maal ta'een booda obboloota koo? Erga cuubamee cuuphaa keessaa ba'ee bantiiwwan waaqaa hundinuu isaaf maal ta'an jedha? Banaman. Achumaan hafuurri waaqayyoo akka guggeetti gadi dhufee isarra maal ta'e jedha? Isarra buufatee jedha. Jecha Ingiliffa keessaa waan haqame tokkotu jira. Oromiffarrattis Amaariffarrattis kan inni hiikamne jechuudha. Hin dubbifne wajjinumaan dhanne. Boqonnaa 3:16 Ingiliffarraa. And Jesus, when he was baptized, went up straight out of the water, and lo, the heaven were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and the lightning upon him. Lightning inni jedhu kun hiikamee hin jiru. Ilaalaattu miti hundi keessaniyyuu warri cabbii qabe ilaalaatte descending like a dove and the lightning upon him jedhu. Samiin heavens samaayonni isaaf banamanii achiin hafuurri waaqaa the Spirit of God descending like what? A dove and the lightning. Akka ifa calaqqee isa daandii Damaasqootti Phaawulosiin qunname jechuudha. Isa daandii Damaasqootti Phaawulos yeroo deemaa ture samiirraa ifatutti gadhiifame jedha miti. The lightning upon him. Kana kitaabni raajii akkas jedha. Kitaabni raajii boqonnaa 1 jechuudha. Fuula 100 Desire of Age hawwa baraa jechuudha warra qabdan. Fuula 112 keeyyata tokkoffaarraa. Desire of Age jechuudha hawwa baraa boqonnaa 1. Boqonnaa 11 sorry boqonnaa 11dha. Akkana jedhaayu. Gubbaa irratti Kiristoos akkuma cuuphaadhaa achi bishaan keessaa ba'eeni when Jesus come kallattiidhaan akkana jedhaayu. Upon coming out of the water kun fuula 111 keeyyata 3ffaarra jira. Upon coming out of the water Jesus bowed in prayer on the river bank. And when the important era was opening before him. Akkuma bishaan keessaa ba'e maal godhe? Hin kadhate qarqara galaanaatti jilbiiffiidhaan. Fuula waaqaatti kadhata dhiyeeffate. Sababni isaa hojii baay'ee murteessaatu fuula isaatti eeggataa waan ta'eef. Kadhate isaa kana never before have the angel listened to such prayer. Fuula 112 keeyyata tokkoffaarraa. Ergamoonni kanaan dura kadhata akkasii maal godhanii hin beekan? Dhaga'anii hin beekan. Inni dhaga'aa miti sagaleen koo. Kadhata akkasii dhaga'anii hin beekani jedha fuula 112 keeyyata tokkoffaarraa. They are eager to bear to their loved commander a message of assurance and comfort. Commander isaaniitiif ergaa jajjabinaa isaa kennuudhaaf qophaa'anii turani, dharra'aa turani, barbaadanii turan jedha. But no. Garuu maal gochuu hin danda'an? Kana gochuu hin danda'an. The Father himself jedha. Abbaan mataansaa will answer the petition of his son. Abbaan mataan ofiitiin iyyata kadhata ilma isaa maal godhe jedha. Ofiisaatii deebisuufii qaba ture jedha. Direct from the throne. Teessoo isaa irraa kallattiidhaan issued the beam of his glory. Ulfina isaa maal godhe jedha. Gadhiise jedha. Issued the beam of his glory. Ulfina isaa gadhiise. The heaven are opened. Samiin maal ta'e jedha. Hin baname. Upon the Savior head descended dove-like purest form of light jedha. Ulfinni abbaa maal ta'e irratti gadhiifame. Achiin booda maal jedhe? Mataa fayyisaa keenyaa irratti ifa maal fakkaatu jedha. Qulqulluu adii ta'ee fi gugee fakkaatutu isarra gadhiifame jedha. Maaltu itti gadhiifame? Ifa. Achiin gasee akkana jedha. Feed the emblem of him, the meek and the lowly one. Garraamummaa isaa, qajeelummaa isaatiif aarmaa ture jedha kun. Hawwa baraarraa Amaariffaanis kanaan dura dubbisaa turreera. Kun maal ture jedha? Aarmaa isaa ture jedha. Aarmaa. Kanaaf yeroo Kiristoos cuubamu samiin banamee ulfina Waaqayyootu irratti gadi dhiifame. Ulfina Waaqayyootu irratti gadi dhiifame. Ulfinni kun bifa maalitti gadhiifame? Bifa ifaatiin
bifa gugeetiin isarratti gadhiifame jechuudha. Erga cuubamee cuuphaadhaa bahee ka'een booda. Kana kitaaba raajii irraa Amaariffaanis kanaan dura qorataa turre waan ta'eef garee kanarratti Amaariffaan dubbifamaa ture. Tole amma cuuphaa kanarraa maal barraa? Kiristoosiin cuubamee akkuma cuuphamee cuuphaadhaa baheen kadhaaf jilbiiffatee akkuma kadhatee jilbiiffatee samiin banamee kennaan addaa ulfinni Waaqayyoo isarratti gadhiifame. Isa ulfinna Waaqayyoo jedhu kana mee fakkeenyaaf ilmi koo inni an jaalladhu jedhaa miree 17 irratti. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irraa jechuun. Mee lammaffaa Phexros 1:16 irratti jecha kana Phexros akkamitti ibsame? Lammaffaa Phexros 1:16 akkamitti ibsa? Phexros akkas jedha. Yeroo kunooti ilmi koo inni an jaalladhu jedhu gaara jijjiiramaa gubbaa irratti maal akka ta'e jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humni isaa deebi'ee dhufuunsaas inni isin biratti akka beekamu yommuu goone nuyi surraa guddaa isa ija keenyaan arginee beeksifne malee mammaaksa ogummaadhaan yaadamee duukaa buunee miti. Inni Waaqayyo biraa Kiristoos jechuudha. Waaqayyoon biraa ulfinaa fi guddina yommuu fudhate sagaleen kun ilma koo isa an jaalladhu isa gammachuun koo ittiin raawwatamudha jedhu isa guddicha suura qabeessa sana biraa dhufeeraaf jedha. Kanaaf kunooti ilmi koo inni an jaalladhu yeroo jedhu si'a lama dubbate abbaan. Tokko yeroo inni cuubamee bishaan keessaa ba'uudha. Kun gara jijjiiramaa gubbaa irratti. Yeroo kana hundumaa maal fudhate? Ulfina fudhate jechuudha abbaa isaarraa. Ulfinaa fi maali? Guddina. Hafuurri Waaqaa isaan akka inni buufate argina jechuudha. Hafuura Waaqaa jedheetuma qofa hiika Oromoffaa irrattis Amaariffaa irrattis. Ingiliffaa garuu maal jedha? Lightning. Ifa ulfina isaatu itti gadhiifame jedha. Kitaabni raajiis isa lightning jedhu kanaadha kan inni hiiku rogatti. Akkuma kan Phaawulos jechuudha. Tole kanarraa Maatiyos Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa ani isin keessa akka jiru maal gochuuf jirtu beekuuf jirtu. Kanaaf Kiristoosiin cuubamnee isatti makamne jechuun Kiristoosiin keessatti eenyutti makamne jechuudha. Kiristoosiin keessatti eenyutti makamne jechuudha. Abbaatti makamne jechuudha. Sababni isaa ana abbaa koo keessa abbaan koo ana keessa ani isin keessa isin immoo maal godha ana keessa jedha. Kanaaf Kiristoosiin keessa abbaanis nus jirra jechuudha. Namummaan waaqummaan Kiristoosiin keessatti akka inni wal ga'e karaa Kiristoos waa hundumaa akka arganneef hin jennu argina jechuudha. Kanaaf hojii ergamoota 2:38 irratti kan inni jedhu maqaa gooftaa Kiristoositti cuuphamaa kennaa maalii fudhattu jedha? Kennaa hafuura qulqulluu fudhattu jedha. Akkuma Kiristoos jechuudha. Hin cuuphamee achiin booda kennaa hafuura qulqulluu fudhate jechuudha. Fakkeenyi isaa nuufis fakkeenya kenna. Okay. Eshi hafuura immoo akkamitti kana wajjin wal qabata? Titiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 akkuma kanaan dura dubbisaa turre dhadhee dubbisna. Kiristoosiin keessatti abbaa wajjin wal qunnamna yoo ta'e waa'ee hafuura qulqulluu immoo macaafni qulqulluun maal jedha? Akkamitti fudhanna macaafa hafuura qulqulluu? Titiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 irraa Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiin maal godhe jedha? Nu fayyise. Hafuurichis hafuurri qulqulluun jechuudha. Isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kennaa arjummaadhaan nu irratti maal godheedha jedha? Nu irratti dhangalaaseedha. Ingiliffi isaa maal jedhaa? Lakkoofsa 6 irratti through Jesus Christ jedha. Isa keessaan hafuura isaa akka inni nu irratti dhangalaase lafa ka'a. Kanaaf Kiristoosiin arganna jechuun karaa Kiristoosiin keessaan maal arganna jechuudha? Hafuura qulqulluus arganna akka Titiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 irraa jedhaarutti. Karaa kan biraa ammootu karaa Kiristoos karaan dhugaan jireenya anaanaan eenyullee gara abbaatti kan dhufu hin jiru jedha mitiire? Tole akkamitti karaa Kiristoos abbaa bira geenya ka jedhu Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 16-18 wajjinumaan dubbifna. 16 irraa akkas jedha. Fannoo irratti duudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatii diinummaa maal godhe jedha? Balleesse. Eenyudha inni?
Fannoo irratti kan nuuf du'e eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. 17 irraa inni dhufee isin warra fagoof turtanitti isaan warra dhiyoo turanittis misraachoo nagaa maal godhe jedha? Lallabee jedha. Nuyi lamaanuu warri dhiyoo jirrus warri fagoo jirrus Yihuudoonni Ahizab warri jedhaman warri akka kennaas warri carraa jalqabaan arganne jechuudha. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa Kiristoos akka itti abbaa bira geenyu qabna jedha. Hafuuruma tokkoon karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos. Isa 18 kana Ingiliffaa akkas jedha. Isa 18 kana ammas Ingiliffii. For through him jedha. Isa keessaan we have access by one spirit unto the Father jedha. Efesoon boqonnaa 2:18 irraa dubbisaa jechuudha. Tole kanaafi erga karaa isaa isa keessaan waa hundumaa kan argannu ta'e isa keessatti abbaa wajjin kan walitti dhufnu eega ta'e karaa isaa Hafuura Qulqulluu kan argannu eega ta'e cuuphaan duuka buutonni cuuphaniif cuuphaan Kiristoos jedhe tokko jechuudha. Kiristoos kan inni jedhe namni tokko cuuphamuu ka qabu abbaa beekuu qaba, ilma beekuu qaba, Hafuura Qulqulluu maal gochuu qaba? Beekuu qaba. Amma kanarra darbee maqaa abbaa ilmaa Hafuura Qulqulluutti cuuphamaa ka jedhuun alatti Maatiyos boqonnaa 28:19 waan biraa waan jedhu qabaa? Hin qabu. Kallattiidhaan kan barraa'e jechuudha. Kama barraa'e yoo fayyadamne. Obboloota koo waan hin barroofne irratti itti dabaluun kenna hammina fida. Fakkeenyaaf uumama keessatti Addaamiin maal jedheen Waaqayyo? Muka kanarraa maal hin godhin jedheen? Muka iddoo jireenyaa jiru kana hundumaa irraa nyaadhu garuu mukattii ishee dhaaba wayinii kana mukattii ishee gidduu kan jirtu kanarraa maal hin godhin jedheen? Hin nyaatin. Gaafa nyaatte maal taata jedheen? Du'a duuta jedheen. Tole. Heewwaniin gaafa bofattiin gaafattu heewwan immoo maal jettee deebiftee bofattiidhaaf? Muka kana hin nyaatinaa hin tuqinaas nuun jedheera jettee. Kiristoos hin tuqina Waaqayyo hin tuqinaa isaan hin jedhee? Hin jenne hin nyaatinaadha kan inni isaan hin jedhe. Garuu isheen bareechisuu barbaaddee hin tuqinaas nuun jedheera jettee. Qorumsi ishee kan inni jalqabe hin tuqinaa ka jedhu irraayi. Sababni isaa bofattiin maalirra jirti waan ta'eef? Mukicharra jirti waan ta'eef. Hin tuqinaa jechi jalqaba jedhu shakkiin keessas isheena jechuudha. Kanaaf isuma barraa'e qofa fayyadamuu qabna jechuu barbaadeeti. Akka Phaawulos Phexrosis jedhetti mee Roomees Wangeela hojii ergamoota 8:12 sadhanii dubbifna. 8:12 fi 16. Hojii ergamoota 8:12 fi 16 laallee yaada walitti qabaa tokko dhiyeesseen gaafiidhaaf bakka kennaa yookaan ammoo isiniif yeroo kenna jechuudha. 8:12 irraa ammas garuu namoonni kun Filiphoosos waa'ee mootummaa Waaqayyoo fi waa'ee maqaa Yesuus Kiristoos misiraachoo yommuu isaanitti lallabe amananii dhiironni fi dubartoonni maal ta'an jedha? Hin cuuphamanii jedha. 16 irraa maqaa gooftaa Yesuus duwwaatti cuuphamanii turan malee Hafuurri Qulqulluun isaan keessaa nama tokko irratti illee maal hin taane jedha. Hin buune jedha. Akkuma sila laallee maqaa gooftaa Kiristoositti cuuphamaniiru kennaa Hafuura Qulqulluu garuu maal hin taane jedha. Hin fudhanne. Cuuphamuun inni dhugaa yoo geggeeffame kennaan inni dhugaa nuuf kennama. Kennaan maali? Kennaan Hafuura Qulqulluu. Asirratti namoonni maqaa gooftaa Kiristoos duwwaatti cuuphaman malee kennaa Hafuura Qulqulluu maal hin taane? Hin fudhanne turan. Kanaaf erga cuuphamnee kaanee boodadha kennaa fudhannuudha jechuudha Hafuura Qulqulluun. Kennaa du'uu keenya mirkaneessuudhaaf mallattoo nutti godhamudha jechuudha. Mallattoo siil akkuma Kiristoosiin irratti aarammaa ta'e. Hafuurri Qulqulluun Kiristoos irra buufatee bifa guggeetiin isarratti maal ta'e jedha Macaafni Qulqulluun? Isarratti hafe jedha miti? Wangeela Yohaannis 1:33 baasame. 1:33 irraa akkana jedha Yohaannis Cuuphaan. An ofii kootiiyyuu isaan beekne jedha Kiristoosiin. Garuu inni akka an bishaaniin cuuphuuf na erge abbaan tokko jaarraa argachuu dandeettu kana Waaqayyo biraa nama Yohaannis jedhame tokkotu ergame waan jedhuuf jechuudha. Inni akka an bishaaniin cuuphuuf na erge suni Hafuurri Qulqulluun isarra bu'ee hafuusa kan argitu isa inni Hafuura Qulqulluudhaan cuuphu jedhee anatti hime jedha.
Hafuurri qulqulluun isarra buufatee maal ta'eera? Isarratti hafe. Aarmaa isaati jechuudha. Mallattoonni ittiin mallatteeffame jechuudha. Kiristoos akka mallatteeffame kanaan dura qoranneerra miti. Warri qorannaa kanarra turtanii Kiristoos akka inni mallatteeffameeru boqonnaa 6 wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 27 irraa akkana jedha. Namoonni haarawaa baay'ee waan jiraniif wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 27 irraa nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya baraa baraatiif maal ta'a argamuuf dhama'aa malee. Ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattoo itti godhe jedha. Ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isiniif kennuuf jira jedha. Gara cuuphaatti yoo deebine hafuurri qulqulluun isarratti hafe isaaf aarmaa ture mallattoo ture. Nutis cuuphamnee duunee du'a dhugaa mirkaneessinee achi kaane mallattootu nutti godhama jechuudha. Aarmaa. Akkuma Efesoon 1:13 irraa dubbifne jechuudha. Duutanii isin hundinuu amantanii hafuura qulqulluudhaan maal taataniitu jedha. Efesoon 1:13 irraa maal jedha? Hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamtaniitu jedha. Efesoon 1:13 irraa yoo dubbisuun barbaachise isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan karaa Kiristoos gubbaa irraa dubbisuu dandeettu 12 irraa isin warri dhageessan itti amantan hafuura qulqulluu isaa abdachiifame maal taataniitu jedha. Mallatteeffamtaniitu jedha. Kanaaf waliigalatti waa'ee cuuphaa yeroo yaannu tokko yeroo cuuphamne cuuphamaan akka mallattootti kan nuu kennamudha. Du'uu keenya kan mirkaneessu jechuudha. Lammaffaa cuuphamnee yoo cuuphaa dhugaan cuuphamne hafuura qulqulluu nuuf fudhannee hafuun jira jechuudha. Argitanii? Akkuma hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irraa cuuphamnee cuuphaa dhugaa du'a dhugaa yoo duunee hin jiraanne hafuura qulqulluu fudhachuu dandeenya? Hin dandeenyu. Tuqaan tokko kana. Tuqaan lammaffaa. Tuqaan sadaffaan otoo hin cuuphamne hafuura qulqulluu fudhachuu dandeenya? Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 46. Mee hundi keessanuu baasaa. Hojii ergamootaa 10 46 fi 47 wajjin hin dubbifna. Akkas jedha 46 irraa. Warri hafuura qulqulluu fudhatan sun utuu isaan afaan dur hin beekamne dubbatanii guddina Waaqayyoos mul'isanii isaan dhagaanii jedha. Kanaaf afaan haaraa namoonni kan jedhan afaan dur hin beekne dubbachuudha jechuudha malee waan haaraa akka hin taane sirraa argina jechuudha. Akkasii miti afaan haaraa dubbachuu jechuun afaan kanaan dura hin beekne dubbachuu jechuudha malee waan namni hin beekne dubbachuu jechuu miti. 46 irraa. 47 irraa akka jedha Phexros. Phexros kanarratti jarreen amma hafuura qulqulluu akkuma nuyi argannetti argatan kun akkuma jechuufaatee argatan isaan. Akkuma duuka buutota akkuma keenyatti jedha Phaawulos argatan kun akka hin cuuphamneef eenyutu bishaan dhoowwachuu danda'aree jedha. Kana jechuun namoonni kunniin maal hin taane jechuudha. Hin cuuphamne jechuudha. Hin cuuphamne jechuudha. Kanaaf Phaawulos Phexros maal jedhaa? Akka hin cuuphamne maaltu isaan dhooggaa? Hafuura qulqulluu garuu akkamitti fudhataniiru jedha. Akkuma nu fudhannetti maal ta'aniiru isaanis? Fudhataniiru jedha. Achiin booda 48 irratti isaan maqaa Yesuus Kiristoositti akka cuuphamaniif abboomee jedha. Maqaa eenyutti akka isaan cuuphamaniif? Maqaa Yesuus Kiristoositti akka cuuphamaniif isaan abboomee jedha. Kanaaf waa'ee cuuphaa irratti jechi waliigalaa nu laaluu qabnu macaafni qulqulluun Maarqos 16 irratti namni amanee fi namni cuuphame maal ta'a? Hin fayya. Kan hin cuuphamne garuu maal ta'a jedha? Itti faradama jedha. Itti faradama jedha. Amma itti faradama ka jedhu kuni yoo eenyuun hin beekne nutti faradamu. Kiristoos Yesuusiin yoo hin beeknedha kan inni nutti faradamu jechuudha obboloota koo. Maal jedhaa namoota Kiristoosiin akka fayyisaa dhuunfaa ofiitti gooneef godhanii fudhannaa dhayyuu maal ta'eera jedha. Har'umayyuu isaanitti faradameera jedha. Faradameera jedha. Kanaaf dhugaan dubbii macaafa qulqulluu akkuma barraa'etti yoo itti fayyadamne dhugaadha jechuudha. Kanaaf kan Phexros faati cuuphanis kan duuka buutu kan Kiristoos jedhes tokko yoo eenyummaa waaqaa qajeelummaadhaan akka barraa'etti hubanne jechuu barbaadeeti. Kitaabni Raajiis kan Phexrosis iddoo baay'eetti barreesseera. Kan Kiristoos jedhes
maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluutti cuubaman kan jedhus barreesseera. Maqaa gooftaa Kiristoos qofaatti cuubaman kan jedhus barreesseera. Sababni maqaa gooftaa Kiristoos duwwaatti cuubamaniif kana ka jedhu anu fi kootiin argine. Ka barraa'e akkuma jirutti waan jiruuf jechuudha. Kanaaf isa dhageenyetti jabaannee akka dhaabannu dhugaa isa barraa'een adda baasuu akka dandeenyu Waaqayyo kan dhageenye nu haa eebbisu.